بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها جدو إن شاء الله أرأكتا جهف فير جرا كتا شنف دبري كيستي gaafilee qabrii sadan wantoota jedhamanii beekaman yookaan hundee sadan yookaan piriinsiipiloota sadan jedhamanii ka beekaman keessaa isa lammaffaa eegallee turre. Innis macrifatu diinil islaam bil adillati ka jedhu, amantii islaamaa ragaadhaan beekuu isa jedhu eegallee turre. San keessaa islaamummaan maraatiba yookaan sadarkaalee sadii qaba jennee, islaamoonti jedhamu kun sadarkaa sadii qaba jennee san keessaa tokkoffaan al-islaamu, lammaffaan al-iimaanu, sadaffaan al-ihsaanu jennee dubbannee jirra. Martabaan yookaan sadarkaaleen islaamummaa kun martuu arkaana qaban jennee, tokko arkaana islaamaatii, kun arkaana iimaanaatii, kun arkaana ihsaanaatii. Kutaa dabre keessatti arkaana islaamaa shanan ragaa wajjin ilaallee jirra. Har'a inshaallah martabaa yookaan sadarkaa athaaniyatu lammaffaa yookaan sadarkaa lammeessoo sadarkaa lammaffaa ilaalla. Sadarkaa lammaffaan al-iimaanu, iimaana. Iimaana jechuun iimaanni wahuwa inni bid'un wa sab'uuna shu'ba. Bid'un wayi jechuu afaan keenyatti wayi ka jedhamu, sab'uuna jechuun torbaatama, shu'batan gama dameedha. Damee 70 wayi jechuu afaan keenya fakkeenya amma 30 wayi 20 wayi jedhameeti ni dubbatama. Asoo akkana naannoo keessan ni jiran fakkaata. Nu bira garuu beekama 20 wayi 70 wayi 30 wayi 40 wayi 50 wayi ምናምን jedhan. Akka afaan arabiitti bid'ii jechuun wayi sanii, sab'uunaan 70 wayi jechuu. Iimaanni damee 70 wayi qaba. Wayiin suni bid'ii ka jedhamu akka afaan arabaatti lakkoofsa 3 hanga 9 jiru. 3 hanga 9 ka jiru bid'ii jedhamee beekama. Kana jechuun maali? Iimaanni dameen isaa meeqa jechuu? 73 kaasee hanga 79 waan ta'u qaba. Damee 73 hanga 79 of keessatti qabata. Fa'aalaaha irra ol'aantuun isii damee iimaanaa kana keessa shu'ubaa jechuun dameedha. Damee iimaanaa yookaan dameewwan iimaanaa kana keessa irra ol'aantuun qawlu jecha laa ilaaha illallah, jecha laa ilaaha illallah jedhu kana. Jechi laa ilaaha illallah jedhu iimaana keessaa ol'aantuudha. Wa'adnaaha irra gadaantuun isii garuu iimaana irraa ka ta'e ajrii guddaa ka qabu, sababa jannataa kana haa ta'u imaaxatul adhaa, imaaxatu deemsisu, al-adhaa waa azaa nama godhu yookaan waan nama rakkisu deemsisu, ani xariiqi karaa irraa, karaa yookaan daandii irraa waan azaa nama godhu waan nama rakkisu deemsisuudha. Wal hayaa'u saalfatuuni, saalfii wanti jedhamu jechuu yookaan afratii wanti jedhamu shu'ubatu minal iimaani, damee iimaana irraa ta'e illee. Hayaa'ni saalfatuun yoo jedhamu khayrii dalaguu irraa kan namni gariin saalfatuun seenaa. Fakkeenya namni gariin khayrii dubbatuudhaaf ni saalfata. Saala akkasiitii miti. Kan namni saalfatee badii tokko dhiisu. Fakkeenya kijiba saalfataniitiin rabbiif jecha ayyoo kijibe rabbii kana maaluma jedheetiin kijibaani. Yoo qullaa deeme rabbuma kana maal jedheeti itti dhagaamee bakka rabbii kana bakka isarra cubbuu dalagu itti dhagaameetiin saalfatee yoo badii dhiisu ta'e hayaa akka jedhamu isa. Ka iimaana irraa ta'e sun. Kanaaf hayaa'ni yookaan saalfatuun shu'batun damee minal iimaan, iimaana irraa ta'e jechuudha. Arkaanni isaa, arkaanni iimaanaa sittatun jaha. Tokkoffaani an tu'umina ati amanu billaahi Allahitti, wa malaa'ikatii malaa'ikaa isaatti illee amanu, wa kutubii kitaabota inni buusetti illee amanu, wa rusulihii ergamtoota isaatti illee amanu, wal yawmil aakhiri guyyaa boodaattis amanu, wa bil qadari qadarattis amanu, khayrihi wa sharrihi khayrii isaatii fi sharrii isaatti illee amanu. Qadara khayrii sharrii jennee adda qooduun kenna akkaataa namaatiin fakkeenya nama tokko irratti wanti tokko yoo argamu, fakkeenya amma osoo duuti murteeffame yookaan dhibeen osoo murteeffame, dhibeen suni akkaataa rabbiititti khayriidha. Washarru laysa ilayka jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Hamtuun gama keetitti hin taane jedhanii. Kana jechuun maali? Rabbiin dhibee kana yoo nama tokko irra murteessu khayrii maaf isarra murteesse? Garuu abbaan dhibeen irra argame sun isaaf sharrii ta'eetiin mul'atuu danda'a. Garuu rabbiin khayrii biraatiif akkasii isarra murteesse jechuudha. Dhibee sababa dhibee saniitiin cubbuu isarraa buusee jannata isa seensisuuf fa'a. Kanaaf jedhee rabbii sharrii itti qaddara.
garuu wanti rabbi qaddare sun sharrii osoo hin ta'in namicharratti sharrii ta'eetiin mul'ate jechuudha. Namichatu sharriitti yaadee akkasi fudhata. Waddaliilu arkaana imaanaa jahan kanniini wantoota isaa of keessa qabatantu jira. Wantoota isaan ittiin ibsamantu jira. Inshallah viidiyoo addaatiin yuutuubiin kana irratti argachuu ni dandeettanii ilaalaa. Waddaliilu ragaani alaa hadhihi arkaani arkaana kanniin irratti alaa hadhihi arkaani arkaana kanniin asittati jahan ragaan arkaana jahan kanniin irratti qawluhu ta'ala jecha rabbi olaanaa ta'eeti. Kamaal jedhu laysa albirra toltuun hin taane antollu laysa albirra toltuu hin taane antollu garagalchuun keessan wujuhakum fuula keessan garagalchuun keessan toltuu hin taane qibala al-mashriqi wal maghribi jihaa yookaan kallattii al-mashriqi aduun baatuu fi wal maghribi aduun seentu bahaa seensatti fuula keessan isin garagalchuun keessanii birrii yookaan toltuun khayriin kanaa miti jedha rabbiin. Walaakin garuu walaakin albirra garuu toltuu eenyuti man aamana billaahi Allah itti nama Allah itti amaneeti wal yawmil aakhiri guyyaa boodaatti illee amaneeti wal malaa'ikati ka malaa'ikatatti illee amaneeti wal kitaabi kitaabotatti illee ka amaneeti wal nabiyyiina nabiyyootatti illee ka amaneeti. Toltu jechuun kana namni tokko qiblaa kamittuu haa garagalu. Fakkeenya mushrikoonni warri yahuudonni zamana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nabiyyiin sahabonni isaanii kallattii beetal maqdisii irraa gama masjida haramaatti achi garagallaan arraba irra dheeressuu eegalani. Arraba irra dheeressinaan garanas garagaltan kallattii kamittuu garagaltani toltuun kanaa miti khayriin kanaa miti jedha rabbiin. Khayriin maali? Allah itti amanu guyyaa boodaatti amanu kitaabota amanu maleekota amanu nabiyyoota an ergitti amanu khayriin kana jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf namni tokko kama daalamu khayrummaan isaa kama daalamu iimaan isaa kama daalamu Allah itti amanu guyyaa boodaatti amanu maleekota amanu kitaabota amanu nabiyyoota amanuudhaan malee qiblatti garagaleef jecha khayrii in ibsuu jechuu kuni khayriin guutuun isaa miti. Khayriin guutuu wantoota amma dubbanne kanaa jechuudha. Wadaliilul qadari ragaan qadaraa aaya ammaa kana keessatti shan dubbannee jirra. Inni jaaffaan qadaraa ودليل القدر راغان قدر راتي قوله تعالى ربي ولاني تأيتي ربي سبحانه وتعالى مال جرا إنا كل شيء نتي كل شيء وان هندا وانت هندا خلقناه يسأوم نجر بقدر لكيدان وانت مرتو لكي ساتين أوامي ربين قدر ساتين أوامي كناف وانت قدر ربي الرابي وانت توقس انجيرو ججو وانت أركان إيماناتيف إيمانا والقوة سكان فكاتا المرتبة الثالثة مرتبة وكان صدركا الثالثة صدفة الإحسان إحسانا إني إحسانا الإحسان إحسان نكوني ركن واحد أركان نساء توكو أركان نساء ميكا توكو أركان إحسانا توكو كبد أسرد أكرا كبدو كبداني وهو إني مالي أنت عبد الله الله يقبرك أنك تراو أكواني سارقا جرتوتي أكوان سيأتي ربنا لا إله إلا ترقا جرتوتي إسا صداتا cubbuu irraa fagaattee khayrii illee dalagdu akkasi dalaguudha. Fa in lam takun ati yoo hin ta'ini taraa ka isa agartu. Allahi kana yoo ka isa agartullee ati hin ta'ini fa innahu inni yaraa akkasi arga. Anis arguu dhabu inni na argaa jettee akkasitti rabbii kee subhaanahu wa ta'ala gabbaruudha. Arkaan ihsaanaa isa kana ihsaana wanti jedhamu waan kana mee qabadhaa ihsaana wanti jedhamu toltuu yookaan toltuu ooluu tola ooluu jechuudha. إحسان يجوم تولا أولو أحسان يحسين والرافو دمي بمعنى تولا أولو دا تولا أولين سيكوني لما تكودا ما جراني علمائين تقفاني تولا أولين سا لما تولا موفي تولا أولين سا ربي في تولا أولا مو جراني كان متي تولا أولا مو بيه كما دا إحسان إلى الناس كجرا مو بيه كما فكينا مركاتك أركارو نما بيلاي بيلا باسو ياو بيه كما دا كوني نما qarqarsoo namarra barbaade isa qarqaaru wantoonni akkana kunni yaa'u beekamaadha. Tola namatti ooluu ka jedhamu kun jechuudha. Garuu al-ihsaanu ila Allah Allahitti tola ooluu akkami namni rabbi tola oola akkamitti namni rabbitti khayrii dalaga. Ihsaanni yookaan tola ooliinsi namni Allahiidhaaf dalagu arkaana ihsaanaa jedhamee beekamaa jedhamu lamaa'iin. Arkaana ihsaanaa ka jedhamu sun tola ooliinsaan ilmi namaa Allahiidhaaf tola ooluu jedhan. Innis
Allah akka waan argaa jirruutti gabbaruu nutis arguu dhabnu inni nu arga jenneetiin gabbaruudhaa jedhan. Akkasii arkaana ihsaana ka jedhamu kana akkanaan qabatu qabdanii. والدليل رجاني قوله تعالى يتربي ولا تأتي إن الله مع الذين اتقوا والرئيس صداتا وجه تعالى إن وجه تعالى والرئيس صداته والر حرام الرافقاته خيرين يتجمو دلقوا وجه تعالى إسان وجه تأي إسان كركاري إسان تكساج ربين والذين هم محسنون إسان والركميتي محسنون تلشتو تجدا والر إحسان دلقوا ibadah dalagan kana akkaataa amman jedhu kana warra dalaguu jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Akkasii muhsintoota ta'uu qabna. Rabbi anaaf isinillee warra sanarraa Rabbi nu haa taasisu. وقوله تعالى أملي يجي ربي ولا أنا تأتي رجاني وتوكل إركض على العزيز الله يكون ربي إنجي فتاة عزيز يكون إنجي فتاة كأنه يسأل إنجي فنوان كم كيساتو الرحيم رحمة قولا كرحمة إيسا قبروت التجيسو كرحمة إيسا الموسل للرحمة رحمة إيسا فوليتين كان قبروت التجيسو الله يسن الرتي إركض إنجي فتاة رحمة قولا كتا يسن الرتي إركض يا ربي الذي إسا يراك سيأرجو حين تقوم وقات دابت كسي أرجو صلاة فوقات دابت جيجو وتقلبك أما اللي جرجلي زكي في الساجدين يجون أي في المصلين ورا سجود قولوا كيس جيجون ورا صلاة كيستي ورا صلاة كيستي يوكان ركوع أبو يوكان سجود أبو ولي جدي جرجلوا كينا كنا دلقا تقول رجما دلقا كانت تشيء يوكان إتيانو دلقا ليه كنا كنين يرو دلقنو ربي نرجو جيش ربين كنا سبحانه وتعالى إني هو السميع رجايا على إني العليم بيك رجايا اللي بيك اللي جداني ربي سبحانه وتعالى رجايا نبيك نرجع لي الذي يراك يكونه أرجو جري أمور جري ورا ربي أرجو جري دين أمانو جرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ربي أني نرجع جري إرجع ربي أني نرجع جري دبته يأتيني نياجر تاجنين أمانو قبنا وقوله تعالى عما ليس الله ولا ناتيتي وما تكون يا محمد أتنتات في شأن ويكيست سمتين يوكان وانت وهي كيست أتنتات يا محمد وما تتلو هنكرات منه يسرع من قرآن الرانكرات قرآن الرا وانت وهي هنكرات أكسم دلقا وهي كيست اللي هنتات ولا تعملون هندلقدا من عمل دلقا الرا وانتما كمو هندلقدا مالت أمالي إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا نتتانو مالي عليكم إسنرتي شهودا جتون رقاء إسنرتي نترقاء تانو مالي هنا فوجر ربي سبحانه وتعالى إذ تفيضون وقيسين سينتان فيه دلقا سنكيس وقيسين دلقا سنكيس سينتاني نتيجي أقرى قبك أبنا رقاء سنرتانا يا ربي سبحانه وتعالى يرو قرآن اللي كراتو يرو إما كمو كيس سينتو إما نمتي مؤلدو تايد إما نمتي مؤلدو إما الأقصى كلامي نرقو جتيتي يادو immoota akkasii kanneen keessattis nuti isinirratti ragaa taanu malee hin hafne jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Innaa lillahi. Kanaaf Rabbiin maaliidha? Waa mara keessattuu na arga jechuu bakka. Anta abudallah kaannaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraaka. Kunoo hiikkaa isaati. Anis arguu dhabu inni na arga. Nutis arguu dhabnu Rabbii yeroo nuti dalagaa kamuu keessa seennu, yeroo nuti quraana qaraanu, dhimma kamuu keessa yeroo nuti seennu, sha'aniin dhimma garagaraati, wanta garagaraati. wantoota akkanaa kanneen keessa yeroo nuti seennu Rabbiin maal ta'a nu argaa jechuu. Kanaaf arkaan ihsaanaatiif ragaani ta'a. Waddaliilu ragaan min as-sunnati hadiisarraa. Sunnaa jechuun hadiisa nabiyyiiti sallallahu alaihi wasallam. Akkaataa hedduudhaan hiikamaa sunnaa jechuun wantoota nabiyyii irraa dhufan dalagaadhaan ta'ee jechaan ta'ee taqriiraan wantoota nabiyyii irraa dhufan maal jedhama? Sunnaa jedhama. Hadiisu Jibriila hadiisa Jibriiliiti. Ragaan sunnaa irraa maali? Hadiisa Jibriiliiti. Al-mashhuuru beekamaa ka ta'e. An Umara عمر الراود أودي فمي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الراود فمي قال كنجر بينما نحن جد منوتي جلوس تعود تجر عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي برا أدومنو تآجر أصومنو تآجر نبي برا إذ طلع وقسم مؤلتي علينا نرد رجل نميتي شديد جباتا كتاي بياض الثياب الديني الثياب أفتا إسا بياض يكون الدنيا أدي الثيابين وفتا الدنيا وفتا إسا سرت جبا كتاي رجل شديد سرت كتاي وفن إسا سرت أدي كتاي يجو شديد جواتا كتاي سرت جبا كتاي مالين سواد الشعري قراجيني
ash'aari rifeensi isaa sirriitti gurraacha akka ta'e rifeensi mataa kun laa yuraa hin mul'atu alayhi isarratti atharu safari asarri yookaan faanti as-safari imalaa faanti imalaa isarratti hin mul'atu. Kana jechuun maali? Nama imala deeme hin fakkaatu namichi. Silaa fakkeenya namni keessummaa fakkaatee dhufu waliin silaa nama imala deeme fakkaatee ta'uu qaba. Garuu wanti imala namni asarri yookaan faanti imalaa takka irraa mul'atu. Sirriitti bareedee sirriitti tolee dhufee jechuudha. Walaa yaa'arifu isaan beeku minna nurra ahadun tokkochillee namnummaan tokkochillee nurra namni isa beeku hin jiru jedha Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Fajalasa taa'e ila nabii sallallahu alaihi wasallam gama nabiyyiitti taa'e gama nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inda nabiyyi jechuudha nabiyyi bira taa'e faasnada erkise rukbatee ila rukbatee jilba isaati erkise jilbuun ofittas erkisee jechuudha ofittas qabee lamaan walisisee jechuudha. Wawda'a kaahee kaffee shanacha harkaa kana lamaan kaahee alaa fakhizee jechuun sarbaa miila isaa lamaanii kanarra kaa'e. Sarbaa jechuun yaa beektan natti fakkaata jilbaa ol ka jiru haga mudaa muddii yookaan naannoo walakkaa qaamaa kana jidduu kana ka jiru sarbaa jedhama. Fakhiza isaa irra kaa'e harka ofii fideetiin ofirra kaa'e akka nama baratuutti taa'e jechuudha. Naamusaan miila ofii walitti deebisee jilba lamaan walitti sirkisee harka isaa lamaan shanacha jechuudha fideetiin sarbaa isaa irra kaa'ee akka nama baratuutitti naamusa bareedaadhaan waqaala jedhe yaa Muhammad maaliidhaaf amma akkana ta'aa jira beektanii? Naamusa nama waa baratuuti. Namni baratu naamusni isaa akkana ta'uu qabaa jedhee ibsaa jira. Waqaala jedhe yaa Muhammad akhbirni naaf himi ani islaamummaa irraa naaf himi jedheen. Akkana isaa gaafate qaala jedhe anta shaadaati ragaa bahu an laa ilaaha illa Allah haqaan gabbaramaan Allahi malee hin jiru jettee ati ragaa bahuudha. Wanna Muhammad Rasulullah ergamaa Allahi jettee ragaa bahu. Arkaan islaamaa shanan keessaa tokkoffaan kana. Watuqiima salaata illee akka Allahi gadi dhaabi salaati siin jedhetti salaatu. Watu'tiya kennachuu az-zakaata zakaa. Watasuuma soomu ramadaana soomu. Watahujja amma illee ati hajjii gochuudha albayta beeytii hajjii gochuudha in istataa'ta yoo dandeesse ilayhi gama isaa sabiila waan karaa yoo dandeesse hajjii gochuu. Qaala jedhe sadaqta dhuga dubbatte jedheen. Nama ajaa'iba. Namichi akka nama waan beekneeti gaafataa jira. Garuu ammoo maal jedhaa jira? Sadaqta dhugaa dubbattee jedhaa jira. Umar maal jedhaa? Fa'ajibnaa lahu isa ajaa'ibne jedha isa dinqisiifannee jedha. Nu ajaa'ibe jedha. Yas'aluhu isa gaafata wa yusaddiquhu isa dhugoomsallee. Indee nama akkamiiti kuni? Asuma gaafata asumatti dhugoomsa. Nama akkamiiti? Jennee dinqisiifannee jedha. Qaala jedhe jedha. Jibriil jedhe namichi kun jechuudha. Akhbirnii naaf himi aninis iimaan irraa naaf himi jedheen. Qaala jedhe nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam an tu'minaati amanu billaahi Allahitti amanu wa malaa'ikatihi malaa'ikaa isaatti illee amanu wa kutubii kitaabota isaatti illee amanu wa rusulihi ergamtoota isaatti illee amanu wal yawmil aakhiri guyyaa boodaattis amanu wa bil qadarattis amanu khayrihi wa sharrihi khayrii isaatiif sharrii isaatti illee amanu. Arkaana iimaanaa jahan himeef. Qaala jedhe akhbirnii anil ihsaani ihsaana irraa naaf himi jedheen. Ihsaanni maali? Arkaanni isaa meeqa? Ka jedhu gaafate. Qaala jedhe an ta'buda Allah ati Allahi gabbaru ka'annaka tarahu akka waan ilaaltee isa argaa jirtuutti isa gabbaru. Fa'in lam takun ati yoo hin ta'inii tarahu ka isa agartu. Ati kan isa agartus yoo hin ta'inii fa'innahu inni yaraaka si arga. Anillee yoo isa arguu dhabe inni na argaa jetteetiin amanu akkasitti isa sodaatu jedheetiin itti hime. Arkaan ihsaanaa ka tokko sanis isaaf hime jechuudha. Qaala jedhe gaafataan kuni yookaan namichi kun akhbirnii naaf himi ani saa'atii qiyaamaa irraa naaf himi. Qiyaamaan yoom dhaabatti? Qiyaamaan tu yoom dhaabatti mee naaf himi jedhee gaafate gaafataan namichi kun. Qaala jedhe nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam mal mas'uulu gaafatamaan hin taane al mas'uulu jechuun gaafatamaa anhaa isii irraa qiyaamaa irraa ka gaafatamu kun hin taane bi'aalama irra beekaan taane minassaa'ili gaafataa irra ka gaafatamu ka gaafatu caalaa beekaa hin taane. Kana jechuun maali? Anillee hin beeku atillee hin beektu jechuu ifaami. Mal mas'uulu gaafatamaan hin taane anhaa isii irraa qiyaamaa irraa ka gaafatamu
eenyu nabiyyiidha. Nabiyyiin amma asin gaafatamaa jiru kun hin taane bi'aalama irra beekaa mina saayili gaafataa irra. Rajulee amma gaafatu yookaan namicha amma gaafataa jiru kana irra hin beeku. Kana jechuun maali? Atillee hin beektu tuufuu na gaafattee anis hin beeku jechuudha. Kanaaf waa'ee qiyaamaa eenyullee hin beeku. Beekumsa shanan mafaatihul ghaybii jedhamanii warroota beekaman. Yookaan bantuu al-ghaybii waan namarraa fagoo ta'ee warroota jedhamanii beekaman shanan ka rabbiin malee namni biroo hin beekne qaamni biroo hin beekne keessaa inni tokko maalidha? Qiyaamaadha. Qiyaamaa yoom akka taatu eenyullee hin beeku. Erga qiyaamaan yeroon isiin dhaabattu waa'een qiyaamaa hin beekne qaala jedhe amma Jibriili yookaan namichi kun faakhbirni naaf himi aan amaaraatiya mallattoolee isii irraa naaf himi jedheen. Amaaraat jechuun mallattooleedha. Mallattoolee isii irraa naaf himi jedheen qaala jedhe nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam anta lixa dahuudha yookaan dhaluudha. Dhaliinsi jabaan fayyadamu nu biratti anta lixa dahuudha al'amatu gabrittiin dahuudha. Rabbatahaa rabbii isii dahuudha. Kana jechuun akkamii akira zamanaa lolatu baay'ataa jedhan ulamaa'iin. Lola akira zamanaa baay'atu kana keessatti gabrittiin takka dubartiin takka gabroonfamteetiin iddoo hidhaxxii jedhani. Gabroonfamtee ergi iddoo hidhatte booda abbaan isii gabroonfate isiin isaa fi gabrittii taateetiin tajaajilti. Gabrittii yookaan tajaajiltuu taateetiin isa tajaajilti. Erga isiin akkasii isa tajaajilte booda yaa'u akka haadha manaa isaatiitti wanti isa tajaajiltuuf jecha gabrittii isaatii walqunnamtii saalaa erga geggeessan booda daa'imni dhalataa jedhan. Daa'imni dhalatu kun abbaa bilisaa irraa waan dhalateef bilisa ta'eetiin argamaa jedhan. Abbaan yoo du'e ilmi sun maal ta'a? Iddoo abbaa saniititti haadha saniif maal ta'a? Sayyida isii ta'a jechuudha. Rabba ta'a jechuun sayyida isii yookaan ka isii hoogganaa isii ta'a jechuudha. Ilma santu akkas ta'a jedhani. Wanti akkana argamuudha jedhan akhira zamanaa. Waan tara arguudhaati. Al-xufaata warra caammaa hin godhanne. Al-curaata qulla. Al-caalata hiyyeeyyii namoota akkana arguudha. Ri'aa ashaa'i ka re'ee tiksanii. Tiksitoota re'ee namoota akkanaa namoota caammaa hin qabne uffata ofirraa hin qabne qullaa al-caalata hiyyeeyyii ka ta'an ri'aa ashaa'i tiksitoota re'ee. Ri'aa jechuun tiksituu, ashaa'i jechuun re'ee. Yataxaawaluuna ka dhedheerata argita fil bunyaani ijaarsa keessatti. Warroonni duraan caammaa hin qabne ka uffata hin qabne ka hiyyeeyyii ta'an ka re'ee tiksan araboota. Ijaarsa keessatti ka dhedheeratan argitaa jedhani. Dhugaadha jechi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Irra ol aanaan fooqiidha addunyaa kanarratti eenyu? Dubaayitti ka argamu. Abudabiitti ka argamu irra ol aanaan fooqiidha isa. Araboonni duraan maal turanii? Tiksitoota re'ee turan. Garuu nabiyyiin maal jedhanii? Akira zamanaa namoonni akkasii sunniin fooqii keessatti ijaarsa keessatti ol dhedheeratanii jedhan. Sirriitti ol dheeressaniitiin ijaaranii jedhan. Kunillee mallattoo qiyaamaa irraa dhugatti mul'atee jira. Dhugaa jedha nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Qaala jedhe Umarii. Famadaa ni dabree ni deeme namichi kun. Falabisna ni turre maliyyan jechuun yeroo dheertuu wayii turre guyyaa 3 jedhanii yookaan halkaniif guyyaa tokko yeroo wayii ni turre guyyaa muraasa jechuudha. Faqaala jedhe yaa Umaru nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe yaa Umar ata duruun sila beektanii manis saayil gaafataan kun sila eenyuun akka ta'e beektanii jedhanii nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Qulnaa jenne jedha Umarii. Allahu wa rasuluhu alam. Allahi fi rasula isaa ergamaa isaatu alamu beekaadha jenne. Rabbii fi ergamaa isaatu beekaa jennee deebisnee jedhani. Yaa'u amma nabiyyiin waan hin jirree fi Allahu wa rasuluhu alam hin jennu. Garuu yeroo nabiyyiin jiranii maal jedhama? Allahu wa rasuluhu alam jedhama. Waan hin beekne irraa akkas jedhama. Amma garuu maal jedhama? Allahu alam jedhama. Qaala jedhe Umarii. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe. Haadaa Jibriil kun Jibriilii jedhaniin. Kuni kan maasin dhufeetiin na gaafataa ture kuni Jibriilii ataakum isinitti dhufe yucallimukum isin barsiisuudhaaf amra diinikum dhimma diinii keessanii isin barsiisuudhaaf dhufe. Kan akkana taayitiin na gaafataa ture kuni bar Jibriilii jedhanii nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam itti himanii jechuudha. Kanaaf hadiisa kana keessatti maraatiiba yookaan sadarkaalee islaamummaa 3 arkaana qaban arkaana islaamaa, arkaana imaanaa, arkaana ihsaanaa 3 nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akkaataa kana ibsanii jiranii. Akkasumas waa'ee qiyaamaadha. Qiyaamaan yaa'u namni beeku hin jiru, nabiyyiin illee eenyuyyuu namni beeku hin jiru.
eenyullee namni beeku hin jiru. Hatta daangaa kitaaba warra kiristaanaa keessatti Yesuus waan kanarraa gaafatamnaan anillee ilmas ta'ee maleekonni samii keessa jiran abbaa malee ka beeku hin jiru eenyuyyuu jedhe. Anillee hin beeku maleekaan illee eenyullee hin beeku jedhe. Abbaa qofatu beeka. Abbaa inni jedhu eenyu Allaahidha. Akkasii waa'ee qiyaamaa yoom akka dhaabattu sa'aatii kam akka dhaabattu guyyaa kam akka dhaabattu namni beeku hin jiru. Guyyaan maqaan isii guyyaa Jum'aa ta'us garuu guyyaa Jum'aa tana moo taani moo tamita jedhamtu hin beekamu jechuudha. Garuu mallattooleen isii ni jira. Lama as keessatti amma dubbatamee jira. Mallattooleen biroollee ni jiru. Akkasii wanti arkaana islaama arkaana imaanaatii fi arkaana ihsaanaatii wal qabatu isa kana. Akkasumas wanti martabaa yookaan aslii usuula yookaan hundee lammaffaa macrifatu diin islaamii biladillati ka jedhu amantii islaamaa ragaa wajjin beeku ka jedhu isa kana fakkaata. Rabbiin anaaf isinillee nama beekumsa qabaatee beekumsi isaa isa fayyadu rabbiin haa taasisu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u inshaallah. Kutaa ittaanu keessatti hundee sadaffaa ilaallaa. Kutaa yoo jabaate lamatu nuuf hafaa. إن شاء الله ربنا ما خير أن تمرنا تعيسوا بكم سنوف عدبلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.